Boqonnaa afur gufuuwwan ida'amtummaa. Ida'amuun falaasama safartuun mul'atudha. Falaasama kanaaf dhiyeenyi qabnu meetira ida'amuun kan safaramuu fi dhiheenya waliigalaa falaasamicha waliin qabnuun kan murtaa'u ta'a. Ida'amuuf dhiyeenyi nuti qabnus hanguma gufuuwwan ida'amuu ceenuun murtaa'a. Ida'amuun waliigalatti gufuuwwan gurguddoo lama qaba. Gufuuwwan gochaa fi ilaalchaa. 4.1 Gufuuwwan ilaalchaa. Gufuun ilaalchaa ida'amtummaa rakkoolee haala itti yaadnu yookaan ilaallu faana kan wal qabatudha. Ida'amtummaan keenyas qixa rakkoowwan ilaalchaa qabnuun salphisneen madaalama. Ida'amuu jechuunis rakkoowwan ilaalchaa kana bira ce'uun olaantummaa yaadaa fidu jechuudha. Rakkoowwan ilaalchaa kanas akka itti aanutti tokko tokkoon ilaalla. Gamaa fi gamanummaa. Ilaalchi gamaa fi gamanummaa yaadaa rakkoo ilaalchaa sadarkaa tokkoffaan biyya keenya keessatti mul'atudha. Wantoota hedduu irratti fiixeewwan faallaa lameen irra dhaabbatanii oloo yaa oloo waliin jechuu malee inni tokko yaada isa tokkoo dhaga'ee xiqqoo walitti siquu yaaluun hin jiru. Gamaa fi gamana dhaabatee namni walitti iyyuu hanga fedhe yoo sagalee ol kaasee iyyellee namuu maal akka jechaa jiru hin dhaga'u. Gamaa fi gamana dhaabbannee hanga feene yoo guungumne hanga feene yoo dubbanne owwaattu malee kan nu dhaga'u hin jiru. Kaayyoon keenya sagalee ofii deddeebisanii dhaga'u yoo ta'e malee owwaattuu faana haasa'uun hin barbaachisu. Owwaattuu yommuu jennu wanta jenne kan irra deebi'u kan ho'isu jechuu keenya. Wanti barbaachisaan inni gama dhaabbate sun maal akka jedhu itti siqanii dhaggeeffachuudha. Wanta inni jedhu dhaggeeffanne maal barbaaddeetu otoo jenneeni owwaattuun ala namni isa dhaggeeffatu jiraachuu isaa hubachuun rakkoo isa karaa sirriidhaan ibsachuu eegala. Itoophiyaan biyya namoota dhimmoota garaagaraa irratti yaada gamaa fi gamana dhaabbate qabaniiti. Dhimma seenaa irratti gamaa fi gamana dhaabbannee inni tokko isa biraa hubachuun haa hafuuti dhaggeeffachuufuu qophaa'aa miti. Yaada akka dhaala ofiitti fudhatanii tiksuuf dhaggeeffachuurra yaadni wal jijjiiramuu walitti makamuu fi xiinxalamuu ta'uu isaa hubatee yaada isaa gabbifachuuf namni yaalu xiqqoodha. Inni tokko abaarsa seenaa qofa inni kaan eebba seenaa qofa dhaga'uu kan barbaadu yoo ta'e waliigaluu hin dandeenyu. Beekumsa haaraa kan barbaannu yaada keenya isa duraanii nuuf jabeessuuf qofa yoo ta'e jijjiiramuu hin dandeenyu. Wanti biraa haa hafuuti badhaadhina keenyaaf daandii nuu tolu beekuuf illee ilaalcha warra dhihaa fi ilaalcha biyya keessaa irratti illee fiixee lama uumneerra. Gariin beekumsi afaan faranjiitiin himamu malee fudhatama kan itti fakkaanne jira. Gariin immoo beekumsa biyya alaatii fidu akka birbadummaa biyyaa tuqsiisuu fi ilaaluun naqabaa nagadhiisaa kan jedhudha. Beekumsi qabeenya dhala namaa waloo ta'uu isaa osoo hin hubatiin dallaa beekumsa biyya keessaa qofatti daangeffamee kan umurii isaa guutuu fixu hedduudha. Biyya keenya keessatti gama siyaasaa, dinagdee, hawaasummaa fi kanneen kana fakkaataniin ilaalchonni ka'an marti amala gamaa fi gamana dhaabbachuu qabu. Furmaanni gamaa fi gamanummaan balleessuuf ta'u tokko ce'umsa ilaalchaa bu'uura gochuudha. Ce'umsi ilaalchaa kunis ilaalcha madaallii loogii hin qabne kan gabbisudha. Kana jechuunis wantoota hubachuudhaaf madaalliiwwan wal faallessoo uumne ilaalcha keenya akka hin shaakalleefidha. Dhalli namaa wantoota salphaadhuma irratti hubachuuf wantoota fiixee faallaa lamatti qoodee ilaala. Gurraachaa fi adii, gara jabeessaa fi gara laafessa, cimaa fi dadhabaa, diinaa fi fira, gabaabaa fi dheeraa jechuun wantoota ija dunuunfachuuf maqaa moggaasee fi socho'a. Hubachuudhaaf akka nutti toluuf wantoota garee faallaa lamatti malli qooduu kun adeemsa yeroo keessa ilaalcha keenya shaakaluun barmaatii madaallii keenya ajjeeseera. Barmaatiin madaallii ilaalcha garee hin qoodnedha. Dheerinni kan safaramu meetira meeqam madaallii jedhuuni malee madaallii bicuu qoodamaa gabaabaa yookiin dheeraa jedhuun miti. Gara dhugaatti kan nu dhiheessus ilaalcha kana. Kana ta'uu baannaan furmaanni keenya marti safara miila keenyaa osoo hin bariin miilli koo xiqqoodha yookiin guddaadha jechuun akka kophee bitachuuti.
Gurraacha moo adiidha jechuu irra sadarkaa gurraachina isaa madaaluu, hamaadha moo gaariidha jechuu irra hanga ammeenya isaa madaaluun dhugaatti nu dhiyeessa. Wantoota garaagaraa kan taasisu qabiyyee isaanii fi hanga isaaniiti malee wal faallessuu bu'uuraa uumamaan qaban miti. Ammeenyummaan taappeellaa oolfuune kanaaf yookaan sanaaf kenninu miti. Hundi keenya hammina qabna, hanga hammeenyaatu gargari malee. Namni hamaa jedhamu hin jiru. Gama hundaanuu ilaalchi keenya madaallii irratti yoo bu'uureffate wantoota jijjiiruuf hagas nutti ulfaatu. Ramaddii garee madaallii irratti hin hundoofneen wantoota jijjiiruu hin dandeenyu. Sababni isaas namicha diina jennee gareen adda baafanne sana firoomfachuu waan hin dandeenyeef. Kanaafuu maddi ilaalcha jijjiiramaa wantoota bifa garee hin qabneen ilaaluudha. Ilaalchi garee hin qabne afaan namni dubbatu wajjin ciminaan kan walitti hidhate waan ta'eef akka salphaatti kan dhabamsiifamu miti. Adeemsa yeroo keessa jechoota ramaddii garee irraa maddan balleessaa, jechoota madaallii garee hin qoodneen hanga bakka buusnutti wantoota hubachuuf jechoota kanatti itti fayyadamuu dandeenya. Dhalli namaa yaada guyyaa fi halkan jedhurraa bilisoome yeroo sa'aatiin lakkaa'u akka danda'eetti adeemsa yeroo keessas dandeettiin ilaalchota hundumaa madaalliin ilaaluu dabalaa dhufuun isaa waan hin oolledha. Amma gaaffilee bari'eera moo hin bariine jedhurraa gara qooqa sa'aatiin meeqa ta'eera jedhuutti akkuma ce'e hunda adeemsa keessa moggaasota garee irratti hundaa'uun fooyyessaa dhufna. Fooyya'insi jechoota irratti taasifnu yoo xiqqaate jechoota ramaddii gareewwanii siyaasa keenya booressaa turanii balleessuun jalqabuu dandeenya. Baroota darban keessa keessumaa sochiiwwan barattootaa bara 1960mootaan booda jechootni siyaasaa waltajjii to'atan garee wayii mataa gadi qabachiisuu irratti kan xiyyeeffatanidha. Of tuulummaa, dhiphummaa, farra nagaa, farra uummataa fakkeessituu fi jechoonni kana fakkaatan marii dimokiraasiif mijataa kan hin taane walitti dhihaachuu osoo hin ta'in walirraa fagaachuu kan fidanidha. Jechi akka ajjeesus akka fayyisus hubanne ejjennoo kanaan jechoota gareen qoodanii ibsan jechoota wal dhabbii hoo'isan balleessuu otoo jalqabne gaariidha. Sirna ilaalcha wal qooduu garee irraa bilisa ta'uu diriirsuuf wanti biraa nu barbaachisu aadaa marii fi mormii keenya gidduutti madaallii eeguu danda'uudha. Mormiin biyya tokko keessatti yaadni haaraa akka maddisiifamuu fi filannoon yaadaa akka babal'atuuf gahee guddaa taphata. Adeemsa mormii keessatti namootni yaadni isaanii fudhatama akka argatuuf ragaawwan funaananii fi carraaqqii isaan taasisan keessa qormaanni jiru wanta haaraa uumuun isaa kan hin oolledha. Sirni dimokiraasii paartii danummaa biyyoota hedduu keessatti keessumaa addunyaa dhihaa keessatti aadaa wal mormuu irratti kan hundaa'edha. Adeemsi isaas yaadota haaraa maddisiisuu fi madaallii yaadaa eeguuf shoora guddaa taphata. Aadaan sooqiraa xasawaa addunyaa dhihaa muuxannoo wal mormii kanarratti kan ijaarame jedhamee amanama. Haa ta'u malee mormiin daandii qaroomaa yoo hordofuu baate furmaata fiduurra wanti inni balleessu ni jiraatu. Keessumaa biyyoota akka Itoophiyaa aadaan dimokiraasii isaanii hin guddannee fi wal faallessuu yookaan wal qocollaan hin tasgabboofnetti yaada waliigalaa akka biyyaatti qabaachuu fi dimokiraasiin luka isaatiin dhaabbatee akka adeemu taasisuuf mariin carraa waliigaluu uumaam. Dandeettiin marii wal mormuu keenya dadhabaa ta'uu isaa fi muuxannoon yaadaa haaraa maddisiisuu keenya hagana kan guddate waan hin taaneef mormiin keenya yaada maddisiisuurra gara xiiqii fi dallansuutti kan nu oofu ta'ee jira. Kunis gamaa fi gamanummaa keenya ittuu jabeessuun gara qileetti nu oofaa jira. Kanaafuu marii irratti xiyyeeffachuudhaan hojjechuun barbaachisaadha. Aadaan Konfiisheesii addunyaa bahaa aadaa marii irratti kan ijaarame jedhameetu amanama. Haa ta'u malee mariin hanga fedhe rakkoo hiikuuf daandii gaarii ta'uyyuu yaadota haaraa mormii keessaa maddan argachuuf hin fayyadu. Kanaafuu ilaalcha garee hin foone karaa bu'a qabeessa ta'een ijaaruuf haasaa mormii fi morkiin jabaatee fi laafee fo'ametu nu barbaachisa. Kunis yaadni keenya irra fooyya'aa ta'ee jiraachuu akka danda'u hubachuun bakka banaa yaada kanaaf ta'u akka hambisnuun taasisa. Ilaalchi qabanne sirriidha jennee yaadota biraatti akka balbala keenya hin cufne taasisa. Yerootti maxxanuu. Ilaalchi biraa gufuu ida'amuu ta'ee yerootti maxxanuudha. Yerootti maxxanuun faara kaleessaa har'aa yookiin boruu qofaa irratti xiyyeeffachuudha.
Ilaalcha keenya yeroof qabnu keessatti sadan isaanii keessaa isa tokko qofa filachuun yaadni keenya yeroo hundumaa yaada sana irratti qofa kan maxxanu taanaan gara dhugaa jirutti dhiyaachuuf ni rakkanna. Yerootti maxxanuun akka mata duree isaatti haalli itti gargar ta'u ni jira. Qixuma sanaan ajandaan sun waan fedhe haa ta'u yeroo filatee kan suuqamudha. Namoonni tokko tokko haasaa fi yaadni isaanii kamiyyuu kaleessatti kan maxxanudha. Inni biraa immoo wanta hundumaa kishaafee har'aatiin qofa kan ilaaludha. Warri kaan immoo waa'ee borii qofa kan dhiphatanidha. Namni kaleessa har'aa fi boruu walitti qindeessee hin ilaallee fi gabatee yeroo keessaa tokko qofa irratti maxxanee jiraatu gara dhugaatti hin dhiyaatu. Waa'ee hojiilee jabduu kaleessaa qofa odeessaa oolaa buluun har'aa fi bor akka hin hubanne nu taasisa. Haaluma wal fakkaatuun waa'ee kaleessaa kaasuun boo'aa bara keenya yoo fixne Idiraa har'aa fi borii dura akka hin dhaabanneef kaleessa keessatti akka liqinfamnee hafnuun taasisa. Kaleessi dadhabina isaa irraa barumsa nuuf kennu, jabina isaa irraa kabajaaf onnee nu dhaalchisu qabannee har'aa fi boruu wajjin walitti qabsiifnee itti fayyadamuu baannaan qilee nu buusa. Yeroo mara ilaalcha keenya waan kaleessaa irraa waraabuuf yaaluunii fi har'a keenya gara kaleessaatti harkisuun umurii ofii wallaaluudha. Umurii gabaabduu keenya kanarraa kaleessa qofa alala guuraa jiraachuu yoo yaalleem umurii nuuf kenname kana maalsaa jiraanne. Kaleessarraa barachuu malee kaleessa jijjiiruun hin danda'amu. Furmaanni waan kaleessaa ittiin jijjiirru har'a sirreessinee hojjechuudha. Gama biraatiin har'a qofa irratti kan xiyyeeffatee fi faarri wanti waan hundumaa kishaafee har'aan qofa ilaaluun hedduu keenya biratti ni mul'ata. Dadhabina keenya har'aa irratti qofa xiyyeeffachuun hojiin kuufame akka nurra jiru dagachuudha. Hojiin kaleessa otoo hojjechuu qabnu hin hojjetamin hafee kuufamaa har'a ga'ee nurra jira. Rakkoo har'aa kan hiiknu hojiiwwan kuufaman saffisaan ofirraa salphisuun kanneen biroo faana karaa gabaabaa dorgomtoota ta'uu fi tooftaa dhiibbaa wal fakkaataa qabu yoo hordofnedha. Namni dhiibbaa kaleessaa jala jira. Maddi amala keenyaa, eenyummaan keenyaa fi namummaa keenya duuba keenyadha. Bulchiinsi keenya, sirni keenyaa fi hojmaatni keenya kaleessarraa wanta harkifamuu qabu. Kaleessa saccaanii beekuun dhiibbaawwan kana addaan baafachuun isa gaarii fudhachuu fi haramaa isaa buqqisuuf nu gargaara. Biyya keenya keessatti kennaa seenaa itti boonnu har'aaf barannee itti fayyadamu warra biraa daawwachiisuun bu'aa irraa argachuu danda'uu qabna. Beekumsa baroota dheeraaf gabbate aadaa bareedaa haala jireenya uumamaa waliin wal simate hariiroo waloo diddaa gabrummaa fi bilisummaaf wareegamu biyya jaalachuu fi jireenya naamusa qabu jiraachuun kan kaleessaarraa kan fudhannudha. Faallaa kanaan immoo wantoonni kaleessarraa sirreessuu qabnu kan akka dhimmoota hojmaataa barmaatilee haala seenessuu itti fayyadama maqaa fi jechootaadha. Jechamoonni akka wanti hundi dur hafe jedhanii ilaalcha wanti har'a hojjetamu dhandhama hin qabu jedhu uumuu keenyaaf ragaadha. Dimookiraasii hin dagaagne hanqina bal'ina odeeffannoo gama barumsaa fi miidiyaa, hanqina dhaabbilee keessatti ogummaa bitamuu, sadarkaan hubannoo lammiilee kan gabbanne ta'uusaa, ilaalcha jal'ataa aangonni aangoof qaban, laafina dhaabbilee siyaasaa fi hayyootaa, hirmaannaa gadi aanaa dhaabbilee siivilii, babal'achuu dhabuu industirii fi magaalotaa fi kan kana fakkaatan kuufama liqii hojii guddaa dhaloota kanarraa eeganidha. Adeemsi biyya badhaadhinni dimookiraasiin nagaan tokkummaa fi haqni keessatti mirkanaa'ee ijaaruu keessatti kanneen armaan olii hunda haxaa'uu fi qulqulleessuun dhimma tokkoffaadha. Haala kana dagachuun jabinaa fi laafina wantoota har'a irraa qofa kan maddu taasisanii yaaduunii fi ejjennoos haa ta'u gufuuwwan nama quunnaman bu'aa har'aa qofa taasisanii faarri ilaaluu namoota hedduu biratti mul'ata. Fakkeenyaaf hiyyummaan keenya otoo hin haqamin kan hafeef dadhabina har'a qabnuun qofa otoo hin ta'in kaleessota badan hedduu waan qabnuufi wantootni gama ilaalchaa fi aadaan hojmaataa fi bulchiinsaan hiyyummaaf haala mijaa'oo uuman otoo hin qulqullaa'in bubbulaniiru. Gama biraatiin milkaa'inni gama dippiloomaasiin qabnu jabina keenya har'aa irraa qofa kan maddan otoo hin taane dippiloomaasii kaleessa kuufanne qabaachuu keenya ni dabalata. Kanaafuu wanta hundumaa har'a faana wal qabsiisuunii fi milkaa'inas haa ta'u rakkoolee bu'aa har'aa qofa taasisanii yaaduun dhugaatti nu hin siksu. Ilaalcha haala qilleensa guyyaa irratti qofa hirkachuu kana guyyummaa jennaani.
Ilaalchi keenya haala yeroo irraa qofa kan waraabamu yoo ta'e guyyummaaf saaxilamaa jiraachuu keenya hubachuu qabna. Har'i madaallii kaleessaa fi borii kan eegsisu ta'uu baannaan qofaasaa ni jallata. Biyya keenyatti ilaalchi dhiibbaa guddaa hin qabne boridha. Barmaatiin keenya waa'ee borii yaaduu badaa miti. Ilaalchi keenya boriif bocamu ilaalchota biroo waliin haala wal madaalaa fi wal qixa ta'een gabbachuudha qaba. Haa ta'u malee bor irratti hordamuunis rakkoo mataa isaa qaba. Jireenya kishaafaa boriin qofa ilaaluu yaaluun gama tokkoon abjuu hin qabatamne, gama biraatiin immoo abdii hin dhugoomnedha. Abdiin barbaachisaadha. Jireenya kishaafaa abdiin qofa ilaaluun garuu umrii ofiin taphachuudha. Abdiin dhugaa har'aa fi amantii kaleessaa waliin kan wal dubbisnee fi kan waliin simanne taanaan akka qumaara hamaa lubbuu ofii qabachiisanii taphachuuti. Ijoollee keenya gabatee midhaanii fi barumsaa irraa fagaatan abdii qofa sooruu hin dandeenyu. Dhimmoota hedduu hirriba nu dhoowwan abdii irratti qofa maxxanuun bira hin dabarre hedduu qabna. Gama biraatiin abdiin hin dhugoomne dhibee hamaa hunda caaluudha. Abdiin hin dhugoomne faara yerootti maxxanuu hunda caala hamaadha. Ollummaa du'aati. Kishaafaa abdii humna keenya har'aa jabeessu. Kaleessarraa galaa onnee fudhatutu nu barbaachisa. Kaleessaa fi har'a walitti fo'uun yommuu gagaa abjuu keenya keessa yoo cuubnedha abdiin keenya dungoo ta'e dukkana kan ce'isu. Ilaalchi yeroo irratti qabnu baqqaanaa yeroo tokko keessatti kan maxxane akka hin taanee fi maxxana yeroo tokkotti kan rigatu akka hin taane kishaafaa ofii haxaa'uun barbaachisaadha. Hojii tuullaa fi kaapitaala ka'umsaa kaleessaa jabinaa fi laafinarraa waliin akkasumas abdii fi sodaa borii haala wal dubbisuun ilaaluun baannaan yerootti maxxanuun gatii nu kaffalchiisa. Yerootti hirkachuun gufuu guddaan kan inni ta'uuf faallaa humna yookiin kaapitaala kuufachuu waan ta'eefidha. Salphistummaa. Rakkoon ilaalcha inni fakkii waliigalaa guddicha yookaan rakkoolee gaaddiddeesse salphistummaadha. Salphistummaan wantoota kutaa qaama isaa fi akka waliigalaatti walxaxummaa isaanii waliin hubachuuf yaaluurra wantoota daandii salphaa ta'een hubachuuf yaaluudha. Salphistummaan bifa hedduutiin ibsamuu danda'a. Haa ta'u malee yaaliin salphistummaa kamiyyuu wantoota irratti ilaalcha bicuu qabaachuun kan goolabamuudha. Bifti salphistummaa inni tokko ilaalcha ciccitaadha. Ilaalchi ciccitaa wantoota karaa qeenxee fi hiika hin kennineen ilaaluudha. Ilaalchi keenya hedduun ilaalcha ciccitaan kan guduunfaman waan ta'aniif dhumaa fi ida'ama wantootaa hubachuun nutti ulfaata. Al tokko tokko malee hojjechaa akka jirruu fi hojiin sun garama akka geessu hubachuu kan dadhabnuuf ilaalchi keenya ciccitaa waan ta'eefidha. Hojiin amma hojjennu hojii booda hojjennu faana walitti dhiyeenya inni qabu otoo hin beekin hojjennaan gara galma ga'uu barbaadne sanatti geessuu hin danda'u. Gochoota keenya gidduu walitti hidhannoon sababaa fi bu'aa jiraachuu beekuu qabna. Haa ta'u malee gochaa fi bu'aa gidduu walitti dhufeenyaa jiru beekuu qofti ga'aa miti. Sababaa fi bu'aan akka laga kallattii tokkoon qofaa yaa'uutti ilaaluun fakkii guutuu wantootaa nuuf hin kennu. Icciitii duubatti hafummaa fi adeemsa kurkuruu biyya keenya sirriitti hubachuuf faana biyyattii tokko tokkoon isaa gidduu walitti dhufiinsi akka jirbiitti fo'amee jiraachuu isaa hubachuun barbaachisaadha. Kufiinsi gama barumsaatiin nu quunnamu fayyaa irratti, qonna irratti, industirii irratti, seektaroota biroo irrattis dhiibbaa waan godhuuf sirna waliigalaa biyyattii gaaga'a. Kanaafuu fayyaan uummata keenyaa kan hir'atu seektara fayyaa irratti hojiiwwan hojjetaman ijaa dhabaman qofa osoo hin taane dhaabbileen barnoota olaanoo ogeessota fayyaa ga'umsaa gahaa qaban waan hin dhiyeessineef ta'uu danda'a. Wanta tokko yommuu ilaallu aadaa keenya, barmaatilee keenyaa fi amantaawwan keenya waliin wal bira qabnee yoo ilaalle malee muka tokko bobeessuu yaaluudha. Rakkoon uummata tokko gidaraa uummata biraa naannoo tokko keessa jiru waliin kan wal qabatedha. Naannoo fi haalli amala qilleensaa imala keenya hundumaa keessatti gahee mataa isaanii qabu. Eenyummaawwanii fi bocootni uumamaa har'a qabannee jirru naannoo fi haala amala qilleensaa waliin kan wal qabatanidha. Kanaafidha baay'eedhaan waa ilaaluun rakkoo malee kan fala hin dhalle.
Araddaaleen hundumtuu sansalata sababaa fi bu'aan walitti xaxamuu ta'uu isaaniitiin xaxaa sana haalaan hubachuu fi sirna waliigalaa isaa irratti fakkii waliigalaa qabaachuun barbaachisaadha. Kunis ilaalcha kallattii tokko irraa yaaliin walxaxiinsa sirna tokkoo ilaaluu fi raaguu barbaachisaa akka ta'e agarsiisa. Dhimmi walxaxiinsa yookiin duraa duuba sirnaa hubachuu kun dhimma cimaa kan inni ta'u duubatti hafummaa bifa baay'ee qabu kana keessaa bahuuf tooftaawwan nu fayyadan adda baafachuuf waan nu fayyaduufidha. Tooftaawwan dabalataa daandii qaxxaamuraa sirnichi dafee duubatti hafummaa keessaa ittiin ba'u adda baafachuu baannaan tuullaan hojii kuufamee nurratti jigee nu liqimsa. Agarsiistuun ida'amuu inni tokko wantoota baaqee isaanii ilaaluurra guutummaa isaa caasaaf hojmaataan qindoomanii ilaaluu danda'us ni dabalata. Dhugaa jireenyaa wal hin deeggarree fi wal hin qabaanne argachuun rakkisaa waan ta'eef kanaafidha ida'amuun salphistuu ta'uu kan hin dandeenyeef. Bifti ilaalcha salphistummaa inni biraa faara sababeeffachuudha. Gariin keenya ka'umsa rakkoolee keenyaa hundumaa rakkoo siyaasaa taasisuu barbaadna. Gariin keenya immoo maddi rakkoolee keenya hundaa aadaadha jenna. Gariin keenya immoo amantaawwan keenya komanna. Gariin keenya immoo hooggantoota keenya himanna. Kaan immoo haala qilleensa naannoo inni keessa jiraatu, inni biraa danummaa keenya, inni kaan immoo abaarsa dhaloota durii fi waaqaa komanna. Ammas ilaalchotni akkanaa kan maddan walxaxiinsa sirnootaa dagachuurraa kan maddanidha. Walitti dhufiinsi sababaa fi bu'aa akkasumas walitti hidhannoon guddaa dinagdee, siyaasaa, aadaa, amantaa, qabeenya uumamaa, seenaa, amala qilleensaa, haala teessuma lafaa fi kan kana fakkaatan gidduu jira. Rakkoo tokkos haa ta'u falli tokko boolla tokko keessaa akka waan burquutti yaaduun walxaxiinsi sirnichaa irraa fagaachuuf yaalii salphistummaa taasifamudha. Sababeeffachuun rakkoo ilaalchaa wanta tokko qofa gadi fageenyaan beekuu keenya irraa dhufudha. Faara wanti sirritti qo'annee fi beekne tokko wanta hundumaa keenya akka waan murteessutti yaadutu jira. Siyaasa qofa sirriitti namni qo'achaa jiraate tokko siyaasa murteessaa waan hundumaa taasisee fudhachuun sababeeffatummaa siyaasaa horachuu danda'a. Dinagdee qofa namni qo'achaa jiraate immoo sababeeffatummaa dinagdee horata. Fakkeenya guddaa sababeeffatummaa dinagdee kan nuuf ta'uu danda'u bu'aa barmaatii maarkisistii kan ta'ee fi ilaalcha gita irratti qofa xiyyeeffannaa taasisuun wantoota biraa uumama hawaasummaaf bu'uura ta'an dagatudha. Akka aadaa maarkisistiitti barmaatii salphistummaa uumama hawaasummaa gitaa fi sirna oomishaa qofaan cafaqanii xiinxaluutu jira. Haa ta'u malee jireenyi dhala namaa hariiroo oomisha qofaan kan daanga'e miti. Haa ta'u malee jireenyi dhala namaa hariiroo oomishaa qofaan kan daanga'e miti. Hojjetaan tokko yemmuu bakka hojii isaa deemu hojjetaa ta'uu isaatiin bakki inni qabu akka jiru ta'eem hojjetaadhumti kun koorniyaan ogummaa yookiin eenyummaasaa kan biraan bakka hawaasummaa fudhatu ni qabaata. Hariiroo oomishaan ala hariiroo maatii bakka hawaasummaa dhala namaa murteessuun uumamni hawaasummaa adda addaa akka jiraatu taasisa. Ilaalchi salphistummaa sababeeffatummaa dinagdee qabee hin gadhiisne jedhu garuu caasaa olaanaa biyya tokkoo sirna, seera, aadaa fi siyaasaa of keessatti qabatu jijjiirama hariiroo oomishaa giddugalaan qofa ceesisuufi. Kunis yaada ida'amuutiin yemmuu sakatta'amu dhamaraasuu waan ta'uuf daandii jijjiiramaa fi guddinaa fiduurraa fagoo deemuu hin danda'u. Ilaalchi salphistummaa inni biraa yaada uummachuudha. Yaada uummachuun toora yaadaa uummanne jala kufuudha. Toora yaadaa tokko erga uummataniin booda tooricha otoo hin gadhiisin deemuuf wixxifachuudha. Yaada uummachuun sarara kallattii ilaalcha siyaasaa keenya sirreeffachuuf kan nu tajaajilu ta'u iyyuu gama biraatiin ilaalcha haala dubbisu nu barbaachisa. Ilaalchi haala dubbisu sarara yaadaa uummachuun cinaatti haala wantootni keessa jiran irraa ka'uun ilaalcha imala karoorfachuudha. Rakkoo walxaxaa keessa dhidhimnee jirruuf fala kan nu ta'u ilaalcha siyaawaa kanadha. Yaada uummachuun nama dhiilbessa. Dagataa nama godha. Ilaalcha salphistummaa jireenya gara sarara tokkootti sassaabee ilaaluudha. Ilaalchi haala dubbisu imala keenya sakattaa sirreessuuf nu tajaajilu nu barbaachisa. Ogummaa tuffachuun nuti lammiileen Itoophiyaa haalli hojii fi ogummaa itti ilaallu wal faallessuun kan guutamedha. Maddi hiyyummaa keenya teeknikaan gadi aanuu keenyaa fi
oomishtummaan quucaruu keenya ilaalcha wal faallessaa ogummaa fi hojii irratti qabnudha. Makmaaksota waa'ee gaarummaa hojii irratti makmaakaman mara tarreessinuyyuu yommuu qabatamaan gara ogummaatti dhufnu kan kabajnu irraa kan tuffannutu caala. Seenaa bara dheeraa keessatti namoota hojjetaniif bakki kennamu kabaja irra tuffiin kan guutamedha. Ogeessa harkaan tumtu kan qoricha qopheessuun mortuu jechuunii fi ogeessota biraatiifis maqaawwan hamilee isaanii tuqanitti moggaasaa hojii fi ogummaan akka jibbaman taasisaa turre. Seenaa keenya keessatti ilaalchi nuti ogummaaf qabnu hojii hojjetaa caalchisuu, ogummaa ogeessaa gadi taasisuu fi rakkoo bu'aa adeemsa irraa adda baasanii ilaaluudha. Ogeessa tuffatanii bu'aa harka isaa fudhachuun, hojjetaa tuffatanii bu'aa hojii isaa jajuun akka hawaasaatti adeemsi fooyya'uu keenya akka gufatu hudhaa taasisedha. Ogeessi tokko wanti inni hojjete masaraa mootummaatti hanga dhaabbilee amantaatti, hawaasa idilee irraa hanga mootiitti ittiin faayamu, itti dhugum, itti nyaatum, irra rafum, ittiin sirbama, ittiin qaddafama, ittiinis qotama. Ogeessichi garuu maqaa qaanii moggaafamee fi tuffatama. Hawaasa biraa waliin akka gaa'ila hin godhanne taasifama. Mandarri isaa qofaa akka ta'u taasifamee loogiin irratti raawwatama. Adeemsa kana keessaas ogeessotni ogummaa isaanii icciitii taasisuun ollaa isaanii faafuu ijoollee isaanii illee otoo hin barsiisin ogummaa isaanii waliin akka awwaalaman taasifameera. Kanaafuu akka hawaasaatti ida'amuu keessaa eebba argamu akka hin arganne taasiseera. Ogeessa tuffatanii bu'aa ogummaa isaa barbaaduun adeemsa industirii biyyattii ajjeeseera. Aksumii fi Laalibalaan akkasumatti hin ijaaramne. Ogummaa harkaa baay'ee cimaa ta'e dura akka qabnu agarsiisa. Garuu sidaawwanii fi gamoowwan yommuu arginu, hambaawwan keenya durii yommuu ilaallu ogummaa fi beekumsa hojii mukaa, sibiila, warqee, dhagaa fi albuudota biraa baasuu fi itti fayyadamuu akka qabnu kan mul'isudha. Kun hundi har'a eessa dhaqereem? Aadaan keenya badaa hojjeticha gatanii hojii isaa rarraafatanii deemu harka duudhaalee aartii sana boceef galata kennuu irraa al tokko ergamoota waaqaatu bocee yeroo kaan immoo namoota biyya alaatu hojjete yommuu jennu mul'achuun kan baramedha. Ogummaa fi ogeessaaf bakki kenninu gadi aanaa ta'uu isaa qofa osoo hin taane saalfachiisaa waan ta'eef ogeessi beekumsaa fi ogummaa isaa hin fooyyessine. Awurooppaa fi biyyoota baha fagootti ogummaawwan harkaa durii gara industirii mana keessaatti, adeemsa keessa immoo gara industirii gurguddaatti guddataniiru. Biyya keenya keessatti kana dhugoomsuu akka hin dandeenye kan nu taasise ilaalcha ogummaa fi ogeessaaf qabnudha. Waggoota kumaa oliif qonni keenya qotiyyoo waliin gargar ba'uu hin dandeenye. Ce'umsi bu'aa gaarii agarsiisuu kan mul'atu irra caalaa qonna irratti waan ta'eef kunis murteessaa ture. Baaburri bishaaniin hojjetu gara biyya keenyaa erga galee waggoota 500 dabarsuyyuu har'as harkaan daakaa jirra. Erga kophee tolfachuu eegallee waggoota 2000 ol dabarsinuyyuu har'as luka duwwaa deemuu hin dhiisne. Dhagaa bocuun gamoo erga hojjenne waggoota 2000 ol lakkoofsisnullee har'a rakkoo mana jireenyaa keenya hiikuu hin dandeenye. Gaarii yookiin saragallaa harbaan harkifamuu erga tolchine waggoota 1000 ol haa lakkoofsisnu malee konkolaataa hojjechuu hin dandeenye. Ogeessota tuffachuun hawaasa boodatti hafaa biratti dhiibbaa inni geessu olaanaadha. Ogeessi yommuu tuffatamu, innis yommuu ogummaa isaa dhiisu kabajaan guddachuu fi ce'uu dadhabna. Qotiyyoon qotuu irraa gara tiraaktaraan qotuutti yommuu ce'uu qabu, har'a wanti biraa hafee nama maarshaa tolfachuuf argachuufu kiloomeetira hedduu deemuu nama gaafata. Hawaasni kamiyyuu ogummaa tuffatamuu fudhatee itti fufuu hin barbaadu. Kunis oolee bulee ce'umsa teeknoolojii qucarseera. Ilaalchii fi gochi boodatti hafaa kun yeroo ammaa kana imaammataan kan hin deeggaramnee fi hawaasni hedduus kan hin deeggarre ta'ullee akka barmaatii hawaasaa kamiittuu al tokkoon jijjiiruun hin yaadamu. Ammas ta'u namoota enterpiraayizii fi maayikiroo xiqqaan ijaaramanii hojjetan qeequun warra dhagaa koobilii hafan tuffachuu fi daldalaan hundi akka nama saamuutti faarri fudhachuu hawaasicha biratti bal'inaan mul'ata. Yaada ida'amuutiin milkaa'inni fi guddinni biyyaa qindoominaa fi guddina saffisaa ogummootaatiin ala ta'uu hin danda'u. Qaroominaa fi bu'aa barbaadnu kan arginu
yoo ogeessi ogummaa isaa waliin ogummaan inni tokko ogummaa biraa waliin akkasumas bu'aan ogummaa fayyadamtoota bu'aa ogummaa sanaa waliin walitti hidhamanii fi qindaa'anidha. Ogummaa salphisuu keessa of salphisuu fi biyya salphisuutu jira. Kan ida'amnu hojii keenyaa fi kennaa addaa qabnuun hojjennee bu'aa addaa hawaasa keenyaaf yeroon buusnudha. Dhibaa'ummaa, qoostummaa fi fakkeesstummaa. Yaada jijjiiramaa adeemsi ittiin simannu gufuuwwan armaan olii sadan keessaa gufuu tokko kan qabatedha. Inni jalqabaa dhibaa'ummaa yommuu ta'u, kunis yaada jijjiiramaa kamiyyuu fudhachuu dhiisuuf sababa tarreessuu fi yaada jijjiiramaa liqimsuu dadhabuudha. Inni lammaffaa immoo qoostummaa yommuu ta'u, kunis yaadota jijjiiramaa gurguddoo hunda qoosaa fi oduuf oolchuun dubbii ijoo isaa irraa qoosaan isaa akka baay'atu gochuudha. Wantoota ija garaan ilaalanii madaaluurraa dubbicha irratti qoosaa uumanii bira darbuudha. Qoostummaan karaa baay'ee dhibaa'ummaa wajjin kan wal qabate yookiin immoo bu'aa dhibaa'ummaati. Inni sadaffaa immoo fakkeesstummaa yommuu ta'u, yaada jijjiiramaaf osoo hin taane nama dhuunfaa sana jala kufuun otoo nuuf hin galiin ibsa kennuuf oliif gadi fiiguudha. Kunis badii guddaa dhaqqabsiisa. Jijjiiramaa fi milkaa'ina keessa uummataa fi biyyi akka fayyadaman otoo hin taane hambaa yookiin harcaatu jijjiiramicha keessaa argama jedhamee yaadamu funaannachuuf jala fiiguu, jajaa fi faarfachaa waan jijjiiraman fakkaachuun bu'aa ofii adamsuu ilaallata. Dhibaa'ummaa kan jennu yaada haaraa tokko fudhachuuf dhibaa'uu fi diddaa mul'isnudha. Sababa kanaanis dursitoonni yookiin hooggantoonni biyyoota biraa irraa wanta gaarii baratan gara biyya keessaatti galchuuf baay'ee rakkatu. Atsee Teediroos Itiyoophiyaan ammayyeessa jedhanii yeroo ka'an sana qormaanni isaan quunname tokko kanadha. Yaada haaraa sana hubachuun akka saffisuu fi akka fooyya'u taasisuu irra baay'een isaanii qarqara dhaabbachuun akka maraatuutti isaan ilaalu ture. Wanta haaraa fudhachuuf dhibaa'ummaa waan mul'isnuuf dursitoonni guddina biyyaaf abjuun abjootan uummata keessa seenuuf gufuu guddaatu isa quunnama. Kanaafuu dursitoonni yaada haaraa fidanii dhufan dhibaa'ummaa uummata isaanii waliin walitti bu'uun isaanii wanta hin oolledha. Ga'umsi dursaa ta'uu kan barbaachisu yeroo akkanaati. Hooggantoonni abjuuwwan isaanii raawwachiisuuf uummata waliin waldhaansoo keessa gaafa seenan dursitoota ta'uu isaanii hafee bittoota ta'u. Yaada haaraa dirqamaan otoo hin ta'in malaan humnaan otoo hin taane amansiisuunii fi fakkeenya gaarii ta'uun yoo raawwachiisan garuu dursitoota ta'u jechuudha. Kanaafuu dhimmi guddaa dursitoota bittoota taasisuun hammeenya abjuu isaanii otoo hin taane abjuu isaanii raawwachiisuuf humnatti fayyadamuu isaaniiti. Humnatti fayyadamuun tooftaa salphaa fi dandeettii sammuu hin gaafannedha. Uummata amansiisanii fi fakkeenya gaarii ta'uun hoogganuun garuu daandii baay'ee cimaa fi ogummaa gaafatudha. Dursitoonni keenya abjuu isaanii raawwachiisuuf carraaqqii gochaa turan keessa humnatti waan fayyadamaniif abjuu isaanii raawwachiisuun haa hafuuti. Wanta qabnullee dhabaa imalli keenya gara booddeetti akka ta'u taaneerra. Kanaafuu dhibaa'ummaa jijjiirama dura dhaabbatu tooftaan bira darbanii yaada jijjiiramaa haaraa fiduun hojii manee guddaa dursitootaati. Gama biraatiin qoostummaan yaadota ijoo ta'an mara gara qoosaatti jijjiiruun yaadotni sun gatii isaan barbaachisu akka hin arganne taasisuudha. Akka hawaasaatti rakkoowwan qabnu keessaa tokko wantoota nu aarsuu, nu gaabbisiisuu fi nu yaaddessuu qaban mara irratti mar'imaan nu gubachaa qoosaatti jijjiiruun kolfinee bira darbuudha. Adeemsa keessa hammina rakkoo nurra dhaqqabee otoo hin taane qoosaa ebeluun qoosee ol kaa'aa rakkoo nu quunname irraa fala otoo hin ta'in qoosaa uumaa bira darbinaa. Namni yaada haaraa kaase tokko yaada isaa qoosaa fi olola irraa eeguutu irraa eegama. Kana ta'uu baannaan garuu yaadni inni waan gaariif kaasee waan qoosaaf ta'ee qisaasee hafa. Qoosaan hacuuccaa dandamachuuf kan nama gargaaruudha. Uummattootni cunqursaa jala jiraatan hedduun dhukkubbii cunqursaan sun irraan gahuu kan dandamatanii fi jireenya isaanii kan itti fufsiisan qoosaan of mooksaati. Kanaafuu qoosaan namootni haalaan qabsaa'anii cunqursaa akka hin mo'anneef yeroof wanta isaan mooksuuf dhukkuba isaanii fayyisuu irra
yeroo dhukkubbii isaaniitti dhaga'amurra hafuura galfachuuf isaan tajaajila. Sababa kanaanis cunqursaa itti fufsiisuu keessatti gaheedha qaba. Lammiileen Itoophiyaa yeroo dheeraaf cunqursaa keessa jiraachuu isaaniirraa kan ka'e tooftaa qoosaa dhukkubbii cunqursaan isaaniirraan gahuu ittiin dandamatan horatanii jiru. Dhugaatti qoosaan dhukkubbii cunqursaa irraa hafuura galfachuuf qofa osoo hin taane dhugaa gadhaawaa jiru malaan bittoota dhageessuufis ni fayyada. Haa ta'u malee yaada qoosaan araaramee dhiyaate fudhachuun bittootni furmaata itti kennan meeqa keessaa tokko walumaa galatti qoosaa yemmuu dhimma tokkoon tokkoosaa keessa seenuu jalqabuu fi daangaa yaada cimaa waliin adda isa baasuu darbuu eegaluu cunqursaas haa ta'u dogoggora kamiyyuu sirreessuuf carraa nama dhoowwata. Yaadota gurguddoos ni quucarsa. Barmaatiin qoostummaa guddina yaada namaa ajjeesaa jiraate namootni yaalanii dogoggoruu fi wanta haaraa jalqabuu ni sodaatu. Nutti kolfama. Kan qoosaa fi kan kolfaa taanee ni qaanofna. Biyyi nutti mammaaka jedhanii sodaatu. Yaalii tokko akka waan gaariitti fudhatanii jabeessuu fi gorsuu irra wanticha irratti qoosuu fi waan filatamuuf dubbachuurra callisuu, hojjechuurra harka dachaafatanii taa'uu, yaaluu irra of qusachuu, jalqabuu irra hordofuun akka filatamu taasisee jira. Gufuun inni sadaffaa fi ilaalchi jijjiirama qoruu kan biraa fakkeessitummaadha. Fakkeessitummaan rakkoo faayidaa yerootuuf jecha abjuu dursitootaa otoo hin alaffatiin liqimsuuti. Fakkeessitootni abjicha otoo hin alaffatiin waan liqimsaniif dhamdhamasaa hin beekaniin. Wanta itti himame hunda tole jedhanii kan fudhatanii fi ajajaa fi ergaa kamiyyuu waan hin didneef bittoota biratti jaalatamuudha. Haa ta'u malee fakkeessitummaan abjuu ofii raawwachiisuuf shoorri inni taphatu gaarii miti. Dursitoonni hordofaa abjuu isaanii sirriitti hubatee abjuu hubate sana raawwachiisuuf tattaafatu. Yemmuu rakkoon jirus rakkoo sana dubbachuu fi dursitoota faana mari'achuuf mormuuf gara duubaatti hin jennetu barbaachisan. Biyya keenyatti ilaalchi fakkeessitummaa sababa yeroo dhihootii asitti dabalaa dhufeef deeggarsaa fi mormii uummataa addaan baafachuuf hanga rakkisuutti dhaqqabee jira. Siyaasa keessattis haa ta'u tajaajila uummataa keessatti fakkeessitummaan dhibee keenya isa cimaadha. Fakkeessitummaan uummata biratti yoo hundee jabeeffate uummataa fi dursaa gidduu wal jijjiiruun yaadaa hin jiraatu. Yoo jiraates fayyi qabeessa hin ta'u. Kana jechuunis siyaasa biyya tokkoo keessatti daandii mootummaan fedhii uummataa itti beekuu danda'u hin jiru jechuudha. Haaluma kanaanis haalli mootummaan otoo yaada uummataa hin bitiin abjuu isaa gurguruuf itti yaalutu uumama. Kun immoo rakkoo siyaasaa uuma. Mootummaan fedhii uummataa kan beekuu danda'u yoo wal jijjiirraa yaadaa sababa irratti hundaa'ee dursaa fi dursummaa gidduu gaggeeffamedha. Deeggarsas haa ta'u mormii jiru qolachuun jijjiirama fiduun kan danda'amu fakkeessitummaan yoo hafedha. Hojii tajaajila uummataa irrattis dursitoonni hojjettoota fakkeessitootaan kan marfamanii fi dhibaa'otarraa fagaachuuf yemmuu yaalan fakkeessitoota faana shubbisuu eegalu. Fakkeessitootnis milkaa'ina dhaabbilee fi faayidaa uummataaf dhama'uu irra hooggantoota isaanii gammachiisuun bu'aa argachuuf carraaqu. Dhaabbilee keessattis uummataaf dhaabbachuu fi mul'ata dhaabichaa dhugoomsuuf tumsa taasisuu irra hoogganaa gammachiisuuf amala jala fiiguutu hidda jabeeffata. Dursitoonni dhibaa'ota qoostotaa fi fakkeessitoota gara namoota sababaatti amananitti yoo jijjiiruu danda'an qofa dursummaan kan turuu danda'an. Kun ta'uu baannaan garuu dursummaa isaanii dhiisanii bittummaatti jijjiiramaa jiru jechuudha. Kana jechuun garuu dhibaa'ummaa fi fakkeessitummaan rakkoo uummataa yookiin rakkoo durfamichaa qofa osoo hin taane dursitoota birattis rakkoo mul'atudha. Dursitoonni yaadaa fi mormii uummata isaanii yookiin qaama dursan biraa isaan irratti dhiyaatu akka barbaachisummaa isaatti kan fudhatan ta'uu baannaan isaanumti mataan isaanii dhibaa'oo ta'u jechuudha. Kunis dursichi abjuu waloo otoo hin taane abjuu mataa isaa qofa qabatee waan imaluufi dursichi gara bitaatti jijjiirama jechuudha. Gama biraatiin immoo yaada uummataa otoo hin alaffatin akka jirutti liqimsuu taanaan amala uummatummaa qabu jechuudha. Uummatummaan fakkeessitummaa dursitootaati. Dursitootni deeggarsa uummataa miira irratti hundaa'e argachuuf jecha daandii buddeen abjuu ittiin tolchanidha. Karaa duraa duubaa sababa irratti hundaa'een akka hin milkoofnee fi akka sirrii hin taane otoo beekanii deeggarsa uummataa miira irratti hundaa'e argachuuf jecha
wanta hin taane ni ta'a jedhu. Kaayyoo yeroo dheeraa irra qabxiiwwan yeroo gabaabaa filatu. Dursitoonni dhibaa'ummaa fi fakkeesstummaa jijjiirama ogummaan yaalaa uummata mul'ata biyyaalessaa waliif akka dhaabbatan gochuun hojii manee isaanii isa hangafaa. Biyya keenyatti qormaatni dursummaa quunnamu kanadha. Hanqinni sababoota waa fudhachuu keenya dadhabaa ta'uu isaa akka horatan kan taasisan rakkooleen dhibaa'ummaa, qoostummaa fi fakkeesstummaan barmaatiin wantoota sababa irratti hundaa'anii madaaluu keenya gaafa gabbachaa dhufu akka haqaman ifadha. Barmaatiin sababa irratti bu'uureeffachuu yommuu gabbachaa dhufu qaroominni hawaasummaa fi siyaasaa mari'atanii walii galuu ni jiraata. Afur tuqaalama gufuuwwan gochaa. Sararootni diddiimoo ida'amtummaa gufuuwwan raawwii yookiin gochaa falaasama ida'amuuti. Ida'amuun walii galatti falaasama madaallii haa ta'u malee gufuuwwan raawwii isaa yoo xiqqaate guutamuu qabu. Kana jechuunis gochaawwan anniisaa imalichaa laaffisanii fi sakaalan, gochaawwan onnee imaltootaa laamshessanii fi ana hin ga'uu babal'isan, faayidaa dhuunfaa fi namoota muraasaaf jecha jiraachuu uummata bal'aa fi biyyaa balaarra buusan, barmaatilee fi balleessaawwan hatattamaa fi haala irra hin deebi'amneen tarkaanfii irratti fudhachuu yaada keessa kan galchedha. Irra caalaa hamilee laamsha'aa fi amala hamilee laamsha'aa sana ittiin ibsurraa ka'uudhaan saamichoota taasifamanii fi hamma gurmuun raawwatamu obsuu hin danda'u. Ida'amuun falaasama waan lama jibbuudha. Namni wantoota jibbaman lameen kana keessatti hidhamee jiru yoo jiraate dirqama wantoota lameen kanarraa of qulqulleessuu qaba. Kunis safuu dhabuu fi dhiilbummaadha. Safuu dhabdummaa. Safuu dhabdummaan dhibee biyya keenya gooboo taasise rakkoon ishee waadee fi rakkoo keessaa akka hin baane gunnuufachiisee qabedha. Yaaliin badhaadhinaafis haa ta'u dimokiraasiif goonuu taakkuu tokko hin deemiin mucucaachisee kan duubatti nu deebisuu safuu dhabdummaa waan qabnuufidha. Ofittummaan lubbuu namootaaf yaaduu dhiisuun hanni faayidaan biyyaa mariif dhiyeessuu fi rakkooleen kana fakkaatan hundi kan dhufan safuu dhabdummaan waan babal'ateefidha. Biyya keenyatti ilaalchi yakka irratti qabnu dogoggoradha. Yeroo baay'ee akka raawwachuun gocha kutaa hawaasaa harka qalleeyyiin raawwatamu taasifamee fudhatama. Uummatnis yakki inni akka safuutti lakkaa'uu fi kallattiin balaaleffatu yakka hiyyeessi raawwatamudha. Fakkeenyaaf hanni hiyyeessaan qofa yakka raawwatamu taasifamee waan amanamuuf hawaasni duudhaa to'annoo isaatiin kan abaaruu fi kan jibbu yakka hannaa humnaan gabaa keessatti taaksii irrattii fi bakkeewwan wal fakkaatan birootti raawwataman qofadha. Maqaa hattuutiin kan waamus yakka raawwattoota hiyyeessota kana qofadha. Haa ta'u malee kootii fi karabaataa isaanii sirreeffatanii hattootni sadarkaa giddugaleessaa fi olaanaa biroon oolan hawaasaa fi biyya walii galaan rakkoo hamaaf saaxila. Isaan kana garuu kan gaafa muudame hin nyaanne gaafa bu'u gaabbaa makmaaksa jedhuun jajjabeessan. Hattoonni abbaa karabaataa fi faayamoo kun badii isaan biyya irraan gahan yakka hattootni hiyyeessotni raawwatan caalaa guddinni biyyaa akka gufatuu fi hamileen uummataa akka tortoru gochuun badii hagana hin jedhamne biyya irraan geessu. Biyya keenyatti yakka abbaa karabaataa yookiin karabaataa uffatee duudhaalee aadaa garagaraan deeggaraa fi jabeessaa turuu keenya irraan kan ka'e yeroo saamichi gamtaan raawwatamu babal'atee fi dagaage keessatti argamna. Hanni ajjechaa fi yakkoonni biroo yommuu namoota karabaataa uffataniin raawwatamu duudhaawwan hawaasummaa ittiin balaaleffannu hin uumamne. Ilaalcha kabeelaa muudamaan jalaa bade malee hate hin jedhamu jechuun biyya keenya keessatti karabaataa hidhatanii haga raawwatanitti hanni gocha nama hin saalfachiisne hanga ta'uu dhaqqabeera. Ajjechaa ukkaamsoo, reebichaa fi yakkaawwan biroo namicha faayamaa adii uffate sanaan raawwataman iyyuu yakkoota hawaasni haga ammaatti maqaa hin moggaasneefidha. Waggoottan kurnan darbaniif hanna gurmaa'anii raawwatamuu irratti qabsaa'uuf carraaqqiin cimaa godhamiyyuu carraaqqichi bu'a qabeessa hin turre. Ittuu jabaataa deemuun qormaata biyyattii isa guddaa ta'uu danda'eera. Gaaffiiwwan haqaa hawaasummaas kana waliin baay'ee kan wal qabatanidha. Biyya keenyatti gama haqa hawaasummaan keessumaayyuu sabaaf sablammoota gidduutti itti fayyadamummaa dinagdee wal qixa ta'e ilaalchisuun gaaffiiwwan uummanni kaasuu hojmaata kira sassaabdummaa fi firaan wal fayyaduu
irraa haqa qabeessummaan dhabamuu isaaniirraa dallansuuwwan dhalatanidha. Biyya olaantummaan dadhabaa jirutti hanni gurmaa'inaan raawwatamuu fi saamichi humna cimaa shanaffaa yookiin morkataa mootummaa ta'uun hidda jabeeffata. Kun akka uumamuufis dhaabbileen quunnamtii yookiin miidiyaa damee mootummaa afraffaa jedhaman rafuun isaanii fi ulullee sagalee hin qabne ta'uun isaanii ka'umsaa fi mallattoo mootummaa dadhabaati jechuun ni danda'ama. Seerotni, heeronnii fi imaammatnoonni biyya tokkos hanna babal'isuufis haa ta'u dhaabuuf gahee olaanaa qabu. Seerri, heerrii fi imaammatni kan tumsa taasisuuf yoo ta'e lammiilee yemmuu hattootaa fi saamtotaan miidhaan irra ga'u abbaan isaan miidhe sana falmachuuf hattoota dura dhaabbachuuf ni ka'u. Mormiinis ni mo'ata. Warri kaanis isaan ilaaluun gara fuulleetti dhufu. Hattoonni sodaachuu jalqabu. Humni badii kun akka latuu fi booda irras akka babal'atuuf kan isa gargaaru inni guddaan ilaalcha dhuunfaa keenyaa fi aadaa waloo keenyaa. Hatanii guddachuu aadaa balaaleffanne keessatti, saamanii duroomuu hawaasa hin jibbine keessatti hannaa fi saamicha irratti qabsaa'uu rakkisaadha. Namni gaala hatee gugguufee deemuurra gaala hate sana yaabbatee dibbee rukuchiifatee sirbaa deemuu aadaa fi biyya dandeessisu uumne jirra. Kan yeroo muudame hin nyaanne yeroo bu'u gaabbaa maqmaaqsi balaafamaan jedhu hunda keenya kan boochisu ta'eera. Muudamaan aangoo isaatti fayyadamuun hanna raawwate akka nama adamoo deemee milkii gaariin deebi'eetti fardaan garmaamuuf omtuu isaa nafne. Aadaa sodaachisaa hattuun ija mukee kiisii yookiin giphii keenyaa fi laphee keenya itti gogsuun keessa jiraachuu erga jalqabnee turre. Hannaa fi saamicha gurmaa'inaan raawwatamu ilaalchisuun aadaa, qooqnii fi ilaalchi keenya jijjiiramuu qaba. Kun ta'uu baannaan guddinni keenya akka quucareetti, haqi keenya akka fashalaa'etti, dinagdeen keenya akka dadhabeetti jiraachuun keenya itti fufa. Biyya hannii fi saamichi gurmaa'inaa keessatti babal'ate keessatti furtuu guddinaa kan ta'e dorgommiin haqa irratti hundaa'e ni dadhaba. Warri kaanis humnii fi carraan dorgommii moo'uun isaanii haphatee bada. Hannaa fi saamicha gurmaa'inaan raawwatamu yemmuu jedhamu saamicha kallattiin maallaqa irratti taasifamuun ala bifoota garagaraa qaba. Yakkamaa gadi dhiisanii nama qulqulluu hidhuun hanni haqa irratti raawwatamu jira. Karaa seeraan alaa namootni akka muudaman, akka fayyadaman, akka guddina argatan, akka buufatan taasisuun dhugaa fi amantaa saamuun jira. Hanni gurmaa'inaan raawwatamu gaafa babal'atu inni hojjetu hiyyoomee inni taa'uu sooroma. Barataa dadhabaan darbee barataa cimaa kufa. Addunyaa seeraa keessatti immoo yakka kan hojjete hiikamee qulqulluun hidhama. Gabaa keessatti mi'i barbaachisaa gatii gadi aanaan dhiibamee akka gurguramu taasifamee inni qulqullina hin qabne gatii ol ka'aan akka gurguramu taasifama. Hannii fi saamichi gurmaa'inaan raawwatamu qabeenya keenya barbadeessuu irra darbee maqaa nu balleessaa, kabaja keenya xiqqeessaa. Babal'achuun sirna kanaa lammiileen amantaa isaan mootummaa irratti qaban akka gadi bu'u taasisaa. Namootaaf namoota gidduu, dhaabaa fi dhaaba gidduu, hawaasaa fi hawaasa gidduu walamantummaan jiru ni balleessaa. Hunda caalaa lammiileen koobummaaf saaxilamu. Hariiroo hawaasichaa fi haala jireenya isaa irratti amantaa waan dhabanii fi raafamuun madaallii dinagdee baay'ee waan dabaluuf abdii kutatu. Fedhii isaan hojjetanii jijjiiramuuf qaban ni laamsha'a. Qophaa'ummaa fi raafamni madaallii dinagdee amala uumamaa guddina dinagdee waliin wal qabatanii dhufan ta'uun isaanii kan eeggame ta'ee sirni saamicha gurmaa'inaa irratti bu'uureffate garuu miira qophaa'ummaa akka dabalu taasisuun miira abbaa biyyummaa lammiilee ajjeesuun biyya rakkoo guddaaf saaxilaa. Ka'umsi sirna farra dhugaa fi guddinaa ta'e kanaa hedduu waan ta'aniif humna inni qabu laaffisuudhaan diiguun furtuu hiyyummaa mo'achuu akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. Sadarkaa barumsaa fi beekumsa hawaasaa guddisuunis murteessaadha. Hawaasni barate hawaasa hin baranne caalaa balaa hanni irraan ga'u sirriitti beeka. Hattoota irratti ni qabsaa. Dhaabbilee mootummaa fi hawaasummaa jabeessuu jechuun dallaa amansiisaan qe'ee ofii eeggachuu jechuudha. Iftoominaa fi itti gaafatamummaa mirkaneessuun akka seeraa fi poolisiitti hanna ittisaa. Lameenuu kan biqilan garuu dachee safuu irratti yoo facaafamanidha.
waldhaansoo hannaa fi saamichaa gurmaa'inaan raawwatamu faana taasifamu keessatti mootummaa fi namootni siyaasaa gahee olaanaa fudhachuun kan irraa eeggamu haa ta'uyyuu malee seektarri dhuunfaas gahee guddaa taphachuu qaba. Waldaawwan siivilii, abbootiin amantaa, jaarsoliin biyyaa, namootni beekamoon farra guddinaa wanta ta'e kana waraanuuf jabinaan hojjechuu fi bu'aa hojii isaanii kanas uummatatti agarsiisuun isaanii irraa eeggama. Addunyaa biraatti akka barametti dhaabbileen miidiyaa of jabeessanii argamuun saamicha olaanaa saaxiluun sochii jabaa gochuun humna falmataa mootummaan morkatu ta'uu isaanii agarsiisuu qabu. Safuu dhabdummaa irraa gara safuu qabeessummaatti of jijjiiruu qabu. Dhibeen safuu dhabdummaa kun adeemsa ijaarsa aadaa dimokiraasii fi guddina biyyaa keessatti dhiibbaa hamaa kan qabuu fi akka kaansarii cimaatti kan lakkaa'amu waan ta'eef jala isaatii buqqisanii balleessuuf ka'uun ejjennoo addaa falaasama ida'amuu godhamee fudhatamuu qaba. Kun dhugoomuu kan danda'u uumamaan kan badhaafamne murtii haqaa, murtee madaalawaa aadaa fi duudhaa keenya waliin wal simate gara laafummaa fi bilisummaa jaalachuu keenya barumsaa fi gochaan gabbisuu fi qaruun gadi deebitummaa fi murtee jallisuu irraa yoo of eegne qofadha. Hawaasni qulqullummaa fi bilisummaa garaa akka ejjennoo guddaatti yoo qabachuu baate wanta kamiyyuu bu'a qabeessa taasisuun rakkisaadha. Hawaasni guddinaa fi qaroomina galmeessan seera isaanii, tooftaa jireenya isaanii fi daandii bulchiinsa isaanii kan hordofaniif olaantummaa safuu qabeessummaaf qaban irratti hundaa'uudhaani. Kun ta'uu isaatiinis lammiilee si'aawu ana maaltu na dhibe jechuun waa bira hin darbine bakka hundatti argachuu ni danda'ama. Dhiilbaa'ummaa. Dhilbaa'e jechi jedhu hammeenya jal'ina xiyyeeffannaa dhoowwachuu diduu beekaa rafuu nuffuu kan ibsudha. Dhilbaa'ummaa yemmuu jennus hamtummaa jal'ummaa nuffuu jechuudha. Dhilbaa'ummaan jecha dhibee amala keessoo amaloota ibsaman akkasii walitti qabee kan ibsudha. Falaasama ida'amuu keessatti safuu dhabdummaatti aansuun amalli baduu qabuu fi akka sarara diimaatti ilaalamuu dhilbaa'ummaadha. Mammaaksaanuu mataan yoo dhilbaa'ee dhadhaa hin waraanuu jedhama. Dhilbaa'ummaan barmaatii badaa wantam karoorfame hunda dhabamsiisu, wuxineewwan keenya hunda fashaleessu, galma ga'uuf yaadne hunda dukkaneessuu fi kan fuulduratti yaadne boodatti kan harkisudha. Namni dhilbaa'an mul'ata barbaade argachuus haa ta'u baachuuf humna isa dandeessisuu hin qabu. Biyyi keenya dhilbaa'ota baattee kan tirattu otoo hin taane ciccimoota qabattee kan guluftu ta'uu qabdi. Bifa kamiiniyyuu eelaa badii kana baannee gara ida'amuutti imaluu hin dandeenyu. Baduun isaa dukkana olaantummaa akkuma gonfachiisu hunda dhilbaa'ummaan hojii, bu'aa hojii fi bu'aan sun waliigalatti faayidaa inni argamsiisu ilaaluu dadhabuudha. Wanta hunda ofiif of bira qabanii madaaluun anaan maaltu na dhibe, anaan nan ilaallatu, maaltu na dhamaase, abbaan fedhee kan nyaatuuf maaltu na jarjarse jechuun waan gaarii hojjechuu irraa of ittisuudha. Dhaabni siyaasaa yookaan daldalaa kamiyyuu haa ta'u milkaa'inaaf wantoota bu'uura ta'an sadii isa barbaachisa. Isaanis humna namaa, hojmaataa fi ijaarsa akkasumas hojii sana hojjechuuf meeshaalee barbaachisanidha. Hunda caalammoo hojicha saffisaa fi qulqullinaan hojjechuuf humna namaa ga'aa, beekumsa, dandeettii, ilaalchaa fi ogummaa kan mariif dhiyaatu miti. Gamaagamni aadaa hojii biyya keenyaa akka mul'isutti amalli dhilbaa'ummaa hojjettoota qofa irratti otoo hin taane hooggantoota birattis hidda jabeeffachaa erga dhufee bubbuleera. Wanta kamiifiyyuu na'uu dhiisuun gaaffii uummataaf gurra kennuu dhabuun rakkoo faana walitti madaqanii muguun faara hawaasummaa erga ta'ee tureera. Pirojektiin tokko baasii karoorfameef caalaa harka 10 baasisee yeroo xumuramuuf karoorfameef irraa harka 3 boodatti hafee otoo hin xumuramin yemmuu hafu itti gaafatamaan pirojektii sanaa miira yakkaan gaaburra ofitti aantummaa olaanaan gaazexeessitoota fuula duratti dhihaachuun sadarkaa kana irraan gahuuf hojii kutannoo guutame meeqa akka hojjete lallabaa. Karoora waggaa karoorfate keessaa 5% qofa aangawaan raawwate. Sababoota akka darsa haadha kootiituu na gufachiise jedhanii yemmuu tarreessuu hin saalfatu. Durdur gowwaan yoo saalfachuu baate firri gowwaan saalfataa jedhama ture.
Har'a garuu qabeenya uummataa kan balleessee fi kan dhangalaasee itti gaafatamummaa kennameef sana kan hin baane qabeenyaa fi yeroo uummataatti kan qoose akka waan nama boonsuutti fudhatamaa jira. Itti gaafatamummaa dhiilbaa'ummaan ba'uu dadhabe safudhabdummaan yommuu ittiin lallabu kan saalfatu hin jiru. Aadaan kun tarkaanfiiwwan firii qabeessa darbee mul'achaa turan danquun akka uummataa fi akka biyyaatti badiinni geesse akka salphaatti bira darbuun kan danda'amu miti. Aadaan hojii bu'aa hin qabnee fi haamileen laamsha'an akka biyyaatti barmaatii hamaa qileetti nu darbata. Dhiilbaa'ummaa fi lafa irraa harkifattummaan hundee hamaadha. Hojmaata firii dhabeessaa fi borcamaa sababa dhiilbaa'ummaa fi lafa irraa harkifattummaan uumamuu jalqabuma sarara diimaa sararuun ittisuu qabna. Aadaan fokkataa dhaabbilee fi biyya miidhu kun sarara diimaa sirriitti mul'atuu fi bakka eeyyama darbuu itti dhoowwatamuu ifaan kaa'uufiin dhimma yeroon gaafatudha. Sababni isaas dhiilbaa'ummaa irrattii fi dhiilbaa'ummaa waliin wanti sororoo fi firii qabeessa ta'e kamiyyuu yoo walitti hidhamee oolee bulee faalamuun isaa waan hin oolleefidha. Namootni bakka hojiitti gaafatamummaa olaanaa fi dandeettii malee hojjetamuu hin dandeenye dabalatee sadarkaawwan garagaraa mootummaan uummata tajaajilu irraa otoo odeeffannoo fi beekumsa ga'aa hin hidhatiin yeroo fi abbaa dhimmaa otoo akka xurii qeensa isaaniitti hin ilaaliin akka nama naamusaan hojjeteetti bara waggaa waggaan guddina sadarkaa itti argatan irratti aduun dhihuu qabdi. Ida'amuun jabaatanii hojjechuun beekumsaa fi dandeettiin fooyyessuun bu'aa fi caalummaan madaalamuu gaafata. Dhaabbilee mootummaas haa ta'an dhaabbileen siyaasaa gumbii namoota filannoo dhabanii fi gahumsa hin qabne itti kuusan ta'uun isaanii ga'uu qaba. Namootni tajaajila hawaasaa ta'an amala isaaniin amanamoo haamileen kan ijaaraman dandeettii fi beekumsa isaaniitiin immoo dorgommii kan caalmaa mul'isan ta'uu isaanii qofaan hojii irra turuu qabu. Aadaan lafa irraa harkifatummaa fi dhiilbaa'ummaa bu'aa malee oduu fi wal beekuun taa'umsa ho'isaa sadarkaa tokko irraa gara sadarkaa biraatti guddinaan ol siquu sun lammata akka deebitee hin baanetti dhihuu qabdi. Guddinni beekumsa ga'aa fi jabina ga'aan alatti waan dhufe miti. Biyyi namoota dadhaboo fi dandeettii hin qabneen hoogganamtee hin jijjiiramtu, hin guddattus. Biyyii fi uummatni pirojektoota hin xumuramneen wal qabatee qabeenya biiliyoonotatti lakkaa'amu akka dhaban sababoota taayisan keessaa tokko maddi isaa kana. Kan uummataan filatamanis haa ta'an raawwachiistota muudamtootaa fi ogeessonni eenyuyyuu caalaa haamilee fi dandeettii fakkeenya ta'uu danda'u qabaachuutu irraa eegama. Kaleessa har'a irratti kan dabalan otoo hin taane har'a haaraa fi fooyya'aa uumuuf kan dhamaan ta'uu qabu. Tajaajiltoonni uummataa boru ija har'aan kan ilaalan otoo hin taane har'a ija boruun kan ilaalanii fi ergamoota yookiin hawaariyaa adda duree jijjiiramaa ta'uu qabu. Tarkaanfiin jijjiirama ida'amuu bu'aa gaarii akka hin galmeessifneef muudamtoota ogeessotaa fi hojjettoota filatamoo amanamummaa dandeettii fi ciichummaa waliin walitti qindeessanii qabanii qofa qabaachuu qabna. Hojii ariifachiisaa hojjechuun amantaa uummataa saffinaan kan deebisuu danda'u isaanii. Irra caalaa wantoota badan sirreessuun amala jijjiiramaa fi guddina biyyoolessaa eegame kana galmaan ga'uuf tajaajila hawaasaa dandeettii fi ga'umsa bu'aa fi milkaa'ina mallattoo ittiin adda baafatamu taasisuu nu barbaachisa. Ida'amuun safuu dhabdummaa fi dhiilbaa'ummaa baay'ee waan jibbuuf dhimmoota kana irratti mariif hin dhiyaatu. Ida'amtoonni hundi xuriiwwan kana akka ofirraa miiccantu barbaadama. Ida'amtoonni uumamni dhala namaaf qabeenyota kennite dhugaa haqaa fi kabaja bu'uureffachuun badhaadhina dhufuu kan barbaadanidha. Hunda caalaa qabeenyi guddaa ida'amuu ciichummaa keessa ofiitii madde kan addaan hin citnee fi of agarsiisuuf kan hin taanedha.